السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن أبليان كيا أمة أورمو كبها بها جرتن كابا كبا كجرتن نجيني اسم برادا فيا جرتني نجايا متي بركوني برا جمتشو برا ملكي برا برادنا برا جمتشو وبو اسمي فاتو سنين جنة أكما بالفجنان قد إفتشاجرت أماني أورمو إمو جمتشو تعالون bara haaraa kana injifannoo guddaadhaan injifannoo hagana hin jedhamne kanaan dura caalaa tarkaanfii gugurdaa diina ummata Oromooti irratti waboon fudhateen gammachuudhaan bara haaraa waboon simatee jira jechuudha. Kuni gammachuu guddaa ummata Oromootiif, gammachuu guddaa sabboontotaaf yeroo bara haaraa bilchiginnaa fi naannoon Amaaraa jireenyi itti hadhaa'ee gammachuu dhabanii gadda argisiisanitti waboon immootiyyuu mataa ol qabatee gammachuudhaan bara haaraa simachuu caalaa wanni nama gammachiisu hin jiru. Duraan leenci bosonaa waboon ummata Oromoo irraa fagaatee biyya isaa Oromiyaa irraa fagaatee mataa gadi qabatee yoom Oromiyaa gallee qabsooyna yoom diina ummata Oromoo ummata Oromootirraa qolannee qabsooyna jechaa ka turetti amma ammoo Oromiyaa keessa godinaalee garaagaraa keessatti jechuudha injifannoo gurguddaa gonfachaa jira. Kana ammoo ummanni Oromoo akkuma jirutti rabbiin galatoonfataa ummata Oromoo bahaadhi hakaaba kibba ka jiru maraan waboo galatoomi jechuu ni qaba. Ummanni Oromoo jechuudha yeroo ammaa kanatti gumaa qeerroo fi qarreenu biraa darbanii hedduu warra dhiiga ilmaan Oromoo hedduu dhangalaasaa ture, akkasumas warra sabboontota hedduu basaasaa ture ka hisaaba hin qabne guyyoota muraasa kana keessatti kararraa gorsuun injifannoo guddaa gonfatee jira waboon. Kanaafuyyuu baga gammaddan. Injifannoon kun injifannoo caaluun ammallee akka itti fufu abdii guddaa rabbii fi leenca bosonaa Oromiyaa kan tahe waboo galatoomii jennaan. Ammallee galatoomii waboo. Sinchina jirra jenna kerro dane gobon kana bakalane goni kerro wani dadrar sajiru falma filisania kana bakalane goni kerro wani dadrar sajiru falma bikilchania Garreda patani kayo virirani bini summa sabab buda barsani ero ya kero bekayero gode sabagera kaso ero ya kero kay gode sabagera kaso shamarrani nafne dubartummaadhaani rifeensa goggogaa karooraan haadamanii sunis laafisne
bahe gurmuu shamarranii falmaa firiisuudhaaf kaan wal jaaranii barataa barsiisaa shamarran dargaggoon lubbuun laman duutu jechuun dhaadatanii itti fuufan falmaa bakkayyuu ka'anii oromiyaa wal ga'ee gamtaan qeerroowwanii akkasanii qeerroo fi qarreen Oromoo bakka jirtanitti ammallee daran kana caalaa hirmaannaan gargaarsa waboo deeggarsi bakka gayan maratti Oromiyaa kutaalee mara keessatti abbootiin haadholiin gargaarsi isin waboodhaaf gootan ammallee itti cimee haa fufu isiniin jenna. Ilmaan keessan obboleeyyan keessan bira dhaabbachuun akkuma isaan isin bira dhaabbatanii diina isinirraa qolaa jiran kanatti isinis waboo wajjin dhaabbachuun hirmaannaan keessan akka adda hin cinne isiniin jedha. Kanatti aansuun warroonni faamilii yuutuubii kiyyaa taatan akkasumas warri hin taanes jechuudha galatooma. Subscribe, like, comment naaf kennuun na jajjabeessaa isiniin jedha. Odoowwan dhufee fi itti hin dabarretti dhaamsi guddaan ani qabu biltsiginnaaf ani qabu jechuudha. Gadda keessan itti fuftanii ummanni Oromoo immootuyyuu gammachuu isaa yoomuu itti fufa isiniin jedha. Maaliifi ummata Benishaangul Gumuz baay'ee tokko wanta nama gaddisiisu irratti raawwatte jechuudha. Biltsiginnaan amma wanni naannoo Amaaraa jennuuf hin jiru maali jennaan biltsiginnaa jenna. Maaliifi naannoon Amaaraa guutuun guututti bututee jira. Bututuun isaa maali? Naannoo Tigraayitu naannoo mootummaa Tigraayitu naannoo san bulcha jechuu ni dandeenya. Pirezidaantiin naannoo Tigraay fi naannoo Amaaraa amma Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el naannoo Amaaraa godinaalee isaanii hedduu harkatti galfadhee jedhee harka dhahaa jira waan ta'eef nutis godinaalee Oromiyaa hedduu waboon harkatti galfatee warra shira biltsiginnaatiin ummata Oromoo basaasaa fixaa hidhaa turte yeroo gabaabduu keessatti to'annoo jala waboonni oolcha jennee abdii qabna. Kanaafi please subscribe, like, comment gochuu hin dagatinaa sabboontonni Oromoo jechuudha. Nuka qabsoonuuf ummata Oromootiif nuti ka itti qabsooynu diina ummata Oromooti. Abbaa fedhayyuu maan taane diina ummata Oromooti irratti qabsaa'u irraa duubatti hin deebinu yoomuyyuu haga lubbuun teenya jirtu jechuudha. Insha Allah ummanni Oromoo ka amantaan adda taanes ka amantaan waaqeffannaa ka kiristaanaa ka islaamaa marti keessaniyyuu akkuma jirtanitti tokkummaan keessan cimee itti haa fufu. Qabsoon keessan gara diinati irratti haa ta'u isiniin jenna. Galatooma. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nagayaan nuuf jiraadhaa. Jireenya gaarii isiniif hawwina. Bilisummaan ka hundaati. Bilisummaa gaarii rabbi nuuf haa fidu. Nagaya keessan naaf jiraadhaa isiniin jedha. Turtii gaarii waboo wajjin. Jirachuun barbaadu hanga bilisoomaan Oromoonni hundu uummata koof jedheen fedhii koo wareege qabsaa ofiin qaba rakkoof dhiphoo arge anaan natti tolee jirachuun barbaadu hanga bilisoomaan Oromoonni hundu uummata koof jedheen fedhii koo wareege
Kapsao pinka bara ko pipo arge. Kapsao pinka bara ko honda arge. Oto sabni kan ko gabru manjiratu. Gamade jiraju lukon konan peto. Oromia biyyi ko hanga bilisomtu ana bikan kabu jireenyi ko martu isteeffattee taa'ee jireenya dhuunfaa ko jiraachuun danda'a akka nama tokko sabni koo Oromoon osoo booyuu rakkoo ana annatti hin tolu arguun beetu ijji koo ana annatti hin tolu arguun beetu ijji koo.